Obbo Tasfaayee Leencoodhaan jedhani as shunkurtii wama gabaa kana ayyaanaaf waan nu ta'u bituudhaaf hin dhufe. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 faayi bitaa turre. Har'a birrii 38 bitaan jira kuno birrii 38 bite kana differensii baay'ee qaba shunkurtiin barreen gaddaaf baranni waluun fakkaatu lukkuun barreen gaddaa hanga 550 har'a immoo hanga birrii 800 hanga 750 tti bitaa jira saangaa biran naqne garuu ani reefi hoolaa laaleera suma naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu naannee akkuma humna keetiitti barbaadee gaa bitaa inni isaa waaman sodaachisa baay'ee amma 8,000 amma 7,000 yoo waamu yoo humni kee danda'e bitaa dadhabde immoo dhiistee dabarta. Daballiin gaa haalli nageenyaanis wal qabatee jira. Kun amma wanti jiru kun tokkoffaa namni oomishu baay'ee yarataa jira. Namni magaalaa keessa oola baay'inaani inni barbaaduu fi inni barbaadamu wal argaa hin jiru. Fakkeenyaaf shunkurtii kana nama baay'eetu nyaata kan oomishu mooxinnoodha midhaan illee akkasuma xaafiin illee kanaaf haala nageenyaatii wal qabatee natti fakkaata amma kan ilaaluttan kanaaf mootummaanis daldalaanis ummati gidduutti miidhamuu qabu mootummaanis gama isaaniitiin waan nu gochuu qaban gargaar ilaalanii wanti nu godhamuu jiru fakkeenyaaf wanti biyya keessatti oomishamu kun gatiin isaa gadi bu'uu qaba wanti nyaatamu daldalaanis immoo lammii isaa miidhuun qabu bu'aa baay'ee argachuurra walii wajjiniin nyaannee jiraannee wajjiniin jiraachuu qabnan jedhan. Beeteleem jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeerra baay'ee dabalee jira. Wanti hundi dabaleera gatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan garuu sababa maaliin akka dabale hin beeku. Obbo Tolosaa Battalee gabaa ayyaana san dhufee hoolota fide hoolota manaayin qabaa horsiise akka barreen gaddaatti hollaalu akka barreen gaddaatti muti gabaan baran ammoo baay'ee quuddas namedha gammachuudha. An barreen gaddaa 4,000 barana 2,500 hanga naannoo 1,800 irree gurguraatan jira. Yaa ta'u malee bareeda. Baay'ee des nama gammachiisa barana gabaan tasgabbaadha quufadhaan. Azeeb Takkaalin ይባላል. Azeeb Takkaalin jedhama. Re'ee bituufan dhufe. Gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale. Garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3,000 hanga qarshii 4,000tti bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7,000 hanga 8,000 jedhamaa jira.
Anisama.